بسم الله الرحمن الرحيم. القبا يقال لي مكا ربيتين جلقمنا وبليان كينيا كم جرتان نقا فيما بكا ربين قيا الراتين سنقين سنين جدا الرا قيا ميقالاتا قيان عيدا قيا ميقاتري عيدني جيا كم كيستا عيد الفطري جتشودا عيد الفطرين جيا كم كيستا عيد الفطريني جيا شوالا قيا توقفاتي guyyaan deengaddaa guyyaan alhadaa guyyaa tokkoffaa ture shawwaal guyyaa tokkoo ture yoomuu jechuudha ciid alfaxiriini shawwaaluma guyyaa tokkootti ta'a malee ramadaana irraa hin ta'u kanaaf har'a soommanni keenya meeqa soommanni shawwaalaa keenya har'a guyyaa lammaffaati alhamdulillaahi rabbil aalamiin rabbiin irraa haqee baluu warreen shawwaala soomaa jirtan rabbisin irraa haqee baluu warreen soomuudhaaf immoo qophaa'aa jirtan rabbisin halaafisu isiniin jecha egaa soommanni keenya shawwaalaa har'i guyyaan lammaffaadha haa ta'u malee akka lakkoofsaatti immoo guyyaa sadii shawwaal guyyaa sadiiti guyyaa ciidaa jalqabe shawwaal guyyaa tokko guyyaa ciidaati akkasuma guyyaan ciidaa guyyaa takka guyyaa san soomuu waan hin danda'amneef guyyaan ciida lammaanii ciidaa guyyaa nyaataa guyyaa dhugaatiiti har'a immoo kunooti guyyaan sadaffaadha soommanni keenya immoo lammaffaadha rabbiin irraa haqee baluu soommana shawwaalaa keenya kunoo furuudhaaf tokko lama sadii jenneeti jirra du'aayin nama soommana qabuullee ni qeebalama jechuudha kanaaf du'aayii tokko waliin haa goonu obboleeyyan keenya bismillaahi irrahmaani irrahiim بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حاجة بليان كينيا بكجر ربها قوتو في ربها باسو في صومنا خينيا مرب راح كيبلو يسبيا لا أجرو يسبيا خيسا جرو صومنا واجباتي في صومنا سنة رب راح كيبلو خيري كينيا هند ربنا راح كيبلو إيمان ربنا فاكنو وان كدن هند أركرت ربنا هاكنو إسنين جدا بليان كينيا اللهم صل على محمد إيغا كنوتي شوال كينيا كوني شوالا برغي فرا برغي نجرا بيا غري موينما فراني جران جچودا بيجتي ولبدي warri gara seenaa irra jiru dafee hin furu warri gara bahaa irra jiru dafee fura akkasuma warri gara seenaa irra jiru dafee irraa hin bari'u warri gara bahaa irra jiru immoo dafee irraa bari'a hojiin rabbal aalamiinaa keenya akkas jechuudha maashaa allahu egaa obboleeyyan keenya ergaa rabbi alayhi salaatu wassalaami maal jea hadiisni hadiisa muslimii كان أبي أيوب الأنصاري قباسة كيست مالجيا نملي شوالي في رمضان ولدت صومني رمضان صومي تمري شوالي نمو خصومني أكنما وقاتا كصومني تيجا أكمت وقاتا كصومني نمي تكمي أكمت دمرمي أكمت إدامي مي أكمي حالي إني وقاتا كتا وكمي قيا صدومي جاء قفا أكمت وقاتا كجو في مو gizee fassaramu ramadaan ni guyyaa meeqa guyyaa soddomni kudhan meeqa guyyaa 300 shawwaal immoo ji'a lamaan qabama guyyaan ja'an ji'a lama kudhan ji'a lama ta'a jechuudha guyyaa 60 jechuudha kanaaf 360 ta'a akkasii khayriin saadhaa guddaadha rabbiin irraa haqee baluu rabbisin halaafisu shawwaal guyyaa 30 soomannee 29 soomannee ja'a hin dadhabnu ربنا راح كيبلو كروتي حديثني كانوا مال جدا أخبرنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجع ربي جوندك يا أبي أيوب جتشول دوبا بليان كينيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه إيغانا صدوم جلا أوفي يوكان ددامي سغلي جلا أوفي 6 من شوال جان شوالا كان كصيام الدهر
akka nama waggaa takka soommaneeti jedhan duuba. Maashaa Allah fi aslii sawaabaa laallee jechuudha obboleeyyan keenya. Kanaafuu shawwaalli keenya shawwaalaa fi ramadaanni yookaan immoo waajibaa fi sunni wal dhabaa beekaa soomana kana keessatti. Soommanni ramadaanaa niyyachuu barbaada. من لم يبيت الصيام فلا صيام له جاء ربي عليه الصلاة والسلام. حديث نكون مو حديثا نسيت يجودا. ارجع ربي مال جري عن النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ربي راقبا فميتي قال نجي من لم يبيت الصيام نمس أمنا نيته هم بلفتين قبل الفجر فجرين بول أندرت وصو فجرين بين نمس أمنا نيته هم بلفن فلا صيام له. soommanni isaaf hin taane ija. Kanaafuu soommanni ramadaanaa obboleeyyan keenya niyyatanii bulfachuu barbaachisa. Niyyaa manatti ol galchuu barbaachisa obboleeyyan keenya. Fajriin duratti ilaal. Fajriin osoo hin bahin duratti. Namni fajriin duratti hin niyyanne akkasuma ka'eetuma guyyaa niyyate hin ta'u irraa qeebalamaa miti. Kanaaf ramadaanni yoo duraan itti hin niyyanne hin ta'u. Niyyaan kun akkamii jechuun ni keessan ni mala. Amma fakkeenyaaf wanni hiraaba kaanuuf yookaan immoo wanni asuurii kaanuuf soommana niyyanneetii miti jettu. Niyyattaniiti. Haa ta'u malee niyyachuu jechuun qalbii irra fidachuu jechuudha. Kanuma hiraaba sababni hiraaba ka'uu soommanaa fi osuma ta'uu qalbii irra fidachuu jechuudha obboleeyyan keenya. Kanaaf qalbii irra fidachuu qabdu. soomana keenya rabbi nurraa haa qeebalu. Faallaa kanaa immoo sunnaan wanni akka shawwaal, wanni akka nazrii, wanni akka soomana yoomul isnaynii kun niyyaa hin barbaachisu. Niyyatanii bulfatuu hin barbaachisu. Maali wanni niyyaa hin barbaanne hin jiru. Garuu jechi xiyya maali yoo jettan niyyatanii bulfatuu hin barbaachisu. Wayituma ganama kaan sana niyyatanii itti niyyatanii jalqabu jechuudha. Khayrii bakkuma itti dhaqanitti niyyatan. Maaliif ragaan kanaa gaaf takka erga rabbitu alayhi salaatu wassalaam ganama nyaata gaafate. Nyaanni wayii hin jiru jedhee haadhotii manaa isaa gaafate, beera isaa gaafate, ganama ka'ee nyaata gaafannaan hin jiru jedhaniin. Idhan inni shaa'imun je. Egaa anni hin soomanaa, hin nyaadhuun hin soomanaa je. Kanaaf ganamuu ka'ee niyyatee soomana niyyate malee halkan niyyatee hin bulfanne. Kanaaf yoo nyaanni hin jirrellee yoo soomanne sunnaan nurraa qeebalamaadha jechuudha. Osoo dirqama ta'e immoo hin qeebalamu sa'aa sana niyyannaan jechuudha obboleeyyan keenya. حديث نكون حديث النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام فقبل الفجر فلا صيام له. حكم الحديث حديث نكون صحيحة. حديث نكون مو أبي داود في ترمذي في نسائي بن ماجه بيهقي وغيرهم. نمني برال حديث أنا قباسي جرا أبي داود لالدا نسائي لالدا ترمذي لالدا ابن ماجه لالدا سنجن بيهقي لنا كسم قبا. حديث نكون دوبا صحيحة وبليان كينيا. ما شاء الله وبليان كينيا. سومنا كسم بكا جرتني تربي سنرا حكيبالو. فيديو كنا لايك كومنت في شير godhaati obboleeyyan keenya biraan nuuf gahaa. Warreen chaanala kanaaf haaraya taatan subscribe nuuf godhaa isinin jenna. Subscribe gattu qadhaa. Anqa sagantaa biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.